Hai semar kafune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyamboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u ashama harka fuunee jechuun isin jaaladha bakka jirtanitti nagaa fi hayyaanni haraar waaqayyoo isiniif haa baay'eetu jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa har'ammoo jechuudha addan biyyatti galee maal jechaa akkan jiru yoo inni immoo maal akkan gochaa jiruun isin agarsiisa jechuudha hojii kiyya jechuudha hojii kiyya kan itti boqodhu kan inni yaani jedhamti hojii hin qabu hojii kiyya immoo kan dhuunfaa kiyya isinitti agarsiisa jechuudha hojii kana isinitti agarsiisuun dura obsee maaliif qabattee dhuftee jettanii yoon viidiyoon kun maal nu barsiisa jettanii jalqaba samal gochuu qabdu like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isinirraa badeen jira dhugaa baay'een faffagaachaa jira maaliif akka ta'e hin beeku yaani jedhamti ilaalchuma namoota ta'e I don't know beeku anillee isaaf bakka hin kennu garuu viidiyoo kiyya hojjechuutti fufaan isiniin jedha kanaaf immoo like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha har'achumaani wanta tokko nama fakkeenya nuuf ta'u shamarree tokko achumaanis immoo anis immoo hojii kiyya guyyaa maal akkan hojjedhu yeroon rafee ka'ee yoo inni immoo yeroon hojii manaa xumure akka sammuu kiyya biizii nan taane deebii akka biyya gandaa yaadneef sammuu kiyya biizii gochuudhaaf hojii banachuu nan danda'an ture garuu beekuman dhiise jechuudha maaliif xiqqoo ishee haalli wanti ataragaaga hojjedhamanii kanaaf jimmidhee yoon taa'e keessi kiyya qabame jireenyi kiyya ammas immoo biyya ambaa akka hin taaneef jecha waan ofii kiyyaa yaadee hojjechuu jalqabee achumaanii isin agarsiisa innis maalidha hojjettanii ani jalqabarraan waan kana hin beekun ture dhugaa rabbii dubbachuu fi yaani itti boqochuuf wanti shaakalli yoo goote baruu dandeessa jechuudha kanaaf ani immoo achumaan shamarree guddoo shamarree beektuu shamarree fakkeenya namaaf taatu tokko kan biyya gandaa turte biyya Saawud Arabiyaa keessa kan turte galteen biyya keessatti YouTube ishii yeroo galtu kuma tokko galee amma kuma tokko ture seera isaa yoo guunne ture amma garuu biyya keessatti galtee jabaatti hojjette abbaa warraa ishii faana mucaa ishii faana mana ishii bulchaa YouTube ishii irraa kan yeroo marayyuu hin fagaanne innis eenyudha hojjettanii fayyoo jaalala dhugaa rabbii dubbachuu fi dubartii fakkeenya Oromoof taatudha dubartii viidiyoo hojjettu irratti qulqullina ishee eeggatte qulqullina viidiyoo hedduu hojjettudha mucayyoon kun fakkeenya nu hundaaf ta'uu qabdi jedhee yaada yaani atis biyya keessa jirta maaf fakkeenya namaaf hin taatu jechuu dandeessu ani onaan jedhee waan viidiyoo kanatti yaadee yeroo baay'ee nu jedheen ture garuu jiramti riga aluma qilleensa wantoota garaagaraatiin nama biyya kee asiisin iddoo konneeshiniin jirus baay'inaan itti turu kanaaf irraan faffagaadha jechuudhaani mucayyoon kun immoo bakka jirtutti dhugaa rabbii isiniin jechuu fi Oromoo kiyya numa malee wal malee waan qabnu mucayyoo kana jajjabeessa baay'ee jajjabeessaa jirtu dubartii fakkeenya namaaf taatudha garuu isa keessatti ani fayyoo jechuun yaani baay'ee konfiidensii qabdutti immoo dandeettii qabdutti baay'een ishii dinqisiifadha dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'ee nama cimtuudha jechuudha viidiyoo kana like share gochuudhaan biraan naagaa jechuudha lakkoofsa bilbila ishiitiin barbaada yaani argachuun barbaada jechuudha maybe akka tasaa gara Finfinnee deemuun kiyya hin hafu yeroo sana ishii faana wal arguun barbaadan isiniin jedha kanaaf dhaamsa kiyyaa fayyoo jaalala biraan naagaan isiniin jedha ani immoo maal akkan hojjedhu viidiyoon isin agarsiisa dhugaa rabbii dubbachuu fi yaani hin qoosu jiruun hin qoofamu jireenyis itti qoosama jireenya tokkos ta'e jireenyis itti qoosa jireenya immoo akka keessa jirtuun akkaataa jiraachaa jirtuun biyya keessa jirtu faana wal fakkeessuun dirqama keeti dirqama keeti kanaaf ani immoo jechuudha waan kana obse maaf hin bituu maaf ofii keetii hojjettaa naan jechuu dandeessu ani garuu baay'ee sammuu kiyyatti bohaarsa dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuudha baay'een sammuu kiyyatti bohaarsa hojii mana keessa yeroo xumure nyaata hojjechuu uffata miiccuu cilaatii wantoota garaagaraa yeroo xumure waan irratti sammuu kiyya biisuu godhuun qabu jechuudha kanaaf dirqama yaaduudha sammuu kiyya hammaan dhiphisu kan jedhamu hojii tokko hojjechuu jalqabe jechuudha hojiin kunis immoo mana keessatti hojjetama hojii kana arguuf isin qophiidha like gootanii share gootanii subscribe gootanii comment gootanii yoo isin qophiidha jettan isinitti agarsiisa garuu isaanii garaa jabaadha dhufeen isinitti agarsiisa dhugaadhaan jedhe bakka ani
Bakka akkamitti kana gootaa obsee achii galteetu kan hojjettaa warreen naan jettan jirtu yoo ta'e obsee maaliif teessee kana hojjettii jettanii yaaduun dirqama keessan. Tokkoffaa ani kaayyoon kiyya biyya gandaatti deebi'uu fedhee hin qabu. Yoon hojii hojjechuu baadhee ganamas galgalas manum keessa yoo ta'e rafuudha ka'uudha nyaachuu dhuguu bicha yoo ta'e deebi'ee biyya gandaa yaaduun kiyya inafu. Kanaaf jecha sammuu kiyya biizii gochuuf jecha hojii biraa jalqabe jechuudha. Hojiin kun immoo wait fiduufan jira jechuudha na eegaa. Obseen kana hojjetti jechuudha. Obseen gundoonodha jechuudha. Gundoonodha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee itti bohaara. Yaani kinamma biyyeen deddeema garraa. Irraan biyya deddeema. Kunoo irraan biyya deddeema malee ji'a tokko egaa jechuudha dan jalqabe. Garuu biyya torbee fa'iisnan ta'a guyyaa shanjaa waan akkasii wantoota akkasii deddeema jechuudha biyya. Kanaaf hojii kana hojjedhaan jechuudha. Hojii kana hojjedhamaa jettu hojii kiyyaanii takka hojjedheen beeku. Dhugaa dubbachuufamu jalqaba kiyya jechuudha. Mee maal isinitti fakkaata? Gundoo kana bituu nan danda'a ture. Garuu nan bitas immoo biteeras immoo. Garuu maan isitan sammuu kiyyatti bohaarsuuf akkam biyya gandaan deemne. Fakkeenya isiniif haa ta'u. Obboloottan kiyya maal hojjennaa jedhiin annaa biyyatti galta. Maal hojjennan jedha hojiin guute. Wallaahi hojiin guute. Maal isitan hojiin hin jira. Garuu akkaataa ittiin hojjetan karoora isaa kan baafatu nuyiidha kan wallaalee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Innaa akkasiin isiniin jedha kirris qaba waan hundayyuu qaba. Yaani ofiin kiyyaafan hojjedha jechuudha. Kuna gundoo kana hodhinaa. Yeroon kutas immoo isinitti agarsiisan isinin jedha maal jechuudha hojii bareeda miti hojiin kun mee maal jettu isin waan kana taa'ee cannaqamuu dhiphachuudhaan kanaaf kana hojjechuu kiyyatti maal jettu mee isin immoo haarsu isin immoo haarsu hojii kiyya moo deebi'ee akkam biyya gandaa deemu namni hawwu jira yaadu akkanaan deebi'ee biyya gandaa deemu yaani yoon zimbeedhee taa'ee waan nyaadhu waan dhugu hin dhabu garuu sammuun kiyya firii ta'ee akkan biyya gandaa irraa uffadhee jiraadhu jecha hojii kana jalqabe jechuudha. Maal isinitti fakkaata? Itoo waan immoo waan hin tataa'eeti waan inni as baay'inaan as keessa jiraadheeti yoo naqaatan kutee ture. Garuu biyya waan hin deemee dafee hin deebinee fi gundoon kun amma nuti tureen isiniin jedha. Hojiin kiyya kanadha. Hojii kiyyatti immoo kanatti immoo dabalee hojiin biraas immoo duduubaa yoo naa dhufe I don't know hin beekuun isiniin jedha. Kanaaf maal jettume obseen hin balleessite moo toshitee hojii kan hojjechuutti moo akkuma shamarroota warra kaanii baatee suuqii bantee keessa teessee booddee kan sartee biyya arabaatti deebi'u moo hojii kana hojjedhee haalli qilleensaa yeroo tasgabbaa'ee yeroo yaadni kiyya sammuun kiyya hundisaa waa'ee jarreen sanaa dagite sammuu kiyya tasgabbaa'ee hojii banachuu moo ammuma akkuma dhufeen gaggabee birriin hin jiraadhaan maal hin taa'aadhaan suuqii banee keessa taa'een bu'amuun nyaata'ee diggame sammuu kiyya canannaqu moo hojii kanatu caala jettanii tilmaamtu koomentii jalatti naa barreessaa isiniin eegaa jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf isiniin eega kamtu waayee kamtu caala jettu ani kuni hojii beerranii ta'uu danda'a warreen haadholii kee guddisan isaan hodhanii guddisuu danda'u kanaaf garuu eenyu daa'ima xiqqaa guddaa osoo hin jedhin dirqama jireenyi wanta hin beekne si barsiisti. Ani jireenyi kiyyaaf ooyini gurgureetti fayyadamuuf osoo ta'in sammuu kiyya itti bohaarsuuf tokkoffaa immoo muuxannoo argachuuf guyyaa gaafa tokko waan ati qabdu si fayyaduu danda'a. Si miidhas si fayyadas. Namni akka qabaatetti nafu akka dhabettis immoo hin hafu. Kanaaf dirqama hojii beekuun dirqama. Biyya keenya keessatti ani naangalee yoon hojii banachuu baadhee maalaan hojjedha. Yoon kana ta'uu baadhee maalaan godha. Gadi taa'e mana warra keetii keessa sutaa bitadhu. Kirrii bitadhu hodhi gundoo hodhi daantelii dhugaa rabbiin isiniin jedha. Ani hojii akkasii hojjedha jechuudha. Kanaaf kun isiniif fakkeenya ta'a jedhee yaada. Maaliin hojjedha? Maal irratti boqodhaan jedhiin hojii garaagaraa waan hin beekne moo harkaa baradhu. Baradhu nan siin jedhu mana barumsaa isaa deemiti baradhu siin jechuu miti. Ofii keetii gadi taa'etti yaali. Harka qabda luka qabda. Maaf hin hojjettu? Maa waan hojjettu wallaalta?
Inna kasini jedha hordoftoota kiyyaa har'a kunoo viidiyoon kiyyaa kana fakkaata yoo isinitti tole laayik godha yoo isin jibbisiisu dislaayik godha isiniin jedha please hordoftoota kiyyaa laayik share naa godha gadammoo viidiyoo wayii galakkiseen ture suma keessatti jechuudha viidiyoo wayii galakkiseen ture videoon suni obsee beentee dhiistee moo naan jettanii lakkii dhiisnee jechuudha maafannisaa anaaf inni reenya kiyyaa lubbuu kiyya kan biyya gahindaatti galchii waaqayyo qabaachuu kiyya hundumtuu waaqayyo qaba garuu keessatti ana akkasiidha yaani xiqqooshii biyya lafaarraa yoo himin immoo afuuronni jiru miti yeroo si dogoggorsiisa wantoonni akkasii jiru yaani dhuguu wantoota garaagaraa ta'an ta'in xiqqooshii يعني نا كسين سينجدا مالياني واقعي أگر باني هرّيو كنو والدا دكينغالي والدا يدين ديمتي كريستيان سي بيرون وراب دي تورتي منام جتي أنا كريستيان مادا ريو والدا دكينغالي سينجدا كنا في مانري بوتام بتين نكوني تكاسب بتك والدا دي مانجيشو نكاياني نما فوني كي نما فوني دوغورا واقعي يومو دوغورا كي بيتي يودي فما جت سيفان نيساجا بيسجلي واقعي كنا في مالي إيسنتي عستي حبيبتي وبيشا أتواني منا مرا زرتو سنين جرا وندو بكيسنو سنين جالا دا سنين كباجا وندو كنا في مو كومنت إن بريدا مو فوكس ستايليسا إلو ديزايني برانا واسا يروم كنا كنت كم برانجا كبا ديزايني برانا واسا أما كنت في مرسا سديوي وانا كسيتا في جاتو مرسا سديوي وانا كسيتا في كناني أكاسيني سنين جرا وردفتو تكيا ماجتو ميكانا رتيني وجي ذلك أبا بريدة مو فوكسا قالوا ديزايني سايو فوكسي يعني نرى ناي ماني في البيت جا أبا عندي سكية وانتي إنك سنين جدا غلطو ما بفما فيديو براتيني أما بروري تدي منوتي تورسي غاري كبادا سنين جدا